kan dura na kadhachaa turte sana amma immoo kalaas yaada kaasee sitti ni raarama. Maaltu argame ka duraan si kadhachaa ture didde amma hoo wanni haaruutti maaltu argame innan arrofeeti. Kalaas amma nuti jaartii qabatiire ijoolleen illee nu jidduu jiru miire kanaafuu sitti araaramuu fedha sitti araaramee ijoollota waliin guddisuu feena si wajjin guddisuu fedha. Kana dura yeroo akkas yeroo maal didde. Kalaas yeroo sana gowwoome amma yaanni naa galee tole siin jedhe. Ka garaa jiru intala waliin. Isa rabbitu beeka. Isa rabbitu beeka kan uume sana beeka waan garaaf kaa'e moo garaa keessatti ilaalani. Kan dura si kadhataa ture hin gaabbitataa isin jechaa ture amma kun dhugaa argite mere. Dhugaa arge gaabbee kanaafuu sitti araaramuu fedha. Kalaas akka nama jidduu keenyaan seenne namni tokko akka jidduu keenyaan seenne maaliif nuti maatiidha waan ta'eef akkasitti walitti araaramnee waliin jiraanna. Yoo ani feenu ta'u. Akkamitti hin feetu daa'imman kee guddisuun feetu. Daa'imman kee guddisuun feetu. Daa'imman akka shaaraa irratti hafan feeta. Daa'imni kee fudde dhalate baradde kaan dhalatu beeku jira. Dhalatu fudhachuu feeta sallee. Dhalatu yeroo dhalate fuudhuu barbaadde sallee. Kiyyaree waan kiyya fudde waan nama rogu jira daa'ima kee fudhadde. Kanaafuu waliin guddisnaan siin jedheenyu kan kenniti siin jedhere. Daa'imni kee namni kan kenniti jedhee si mormee jira. Daa'imman ta'e nama tokko waliin guddisuu fedhu kophaa kee malee. Kophaa kee akkamitti guddista? Ati ofuu dandeessan guddista. Nama waliin guddisuu yoo kophaa. Kaasilaa daa'imni haadhumaaf abbaan bareeddi mitiire. Kanaafuu walumaan guddisnaa jedhee sitti araaramuu barbaade. Haadhumaaf abbaan ija keessa ilaalaa akkasitti wajjin guddatte. Amma daa'ima maaf iddeen dhufeerra waan nyaatte immoo waan dhuddee uffata irraa miiccistee irra jijjiirte. Kana dura kophaa kee ija keessa ilaalaa turte. Naggarsiisee yeroo meeqa sadarchaa ture. Naggarsiisuu didde. Anamma daa'ima ta'e akka itti fudhadhe duraa taa'e isin jeessa kadhachaa ture. Si galaami. Fudhadhe jira daa'ima ta'e. Anamma onni eegaa jiru. Akka fuudhee. Dhageeffadhu kaa. Akka fudhattee jirtu argee jira. Eegaa argitee miree baga argitellee. Anamma kan eegaa jiru kalammaffaa kana yoo deettee sanillee dhufeetuma akkuma inni dhalatee musa dhufee sirraa fuudhu fedha. Maashaallah. Fuutee kam goota? Hin fudhadhee waan keen galfadha biyya argadha daa'imanti. Biyya namatti argattu qabdaa? Hidha namatti argattu qabdaa biyya? Biyyaa moo? Moo gurguratta? Biyyaa moo? Moo gurgurachuuf? Abbaan duru daa'ima fi gurgurata dhageette? Maa duraan gurguranni ati? Hin dhageesseen kam ati dugdaa gurgurteetta? Gurgurteetta? Maal gurgura? Daa'imman gurguraati dura. Atama yaani naarasu naamte mana kana? Laan sararabsu si waamne walitti deebinee daa'imman waliin guddisnaa akka maatii tokkootti siin jedhe. Ani hin barbaadu. Akkasitti fuuldura keenyatti kalaas hin barbaadu. fuuldura haadhaaf abbaatti barsiisnee waan hunda goonee fi itti dalagnee itti dadhabnee akkasitti guddifannaan siin jechuu jira. Ani hin barbaadu si waliin guddisuu hin barbaadu kalaa amma dirqii qaba. Keef hin barbaadu. Kalaas hin barbaadu akkuma duraati hin barbaadne isaa illee amma hin barbaadu si waliin guddisuu daa'imati. Kalaas dura hin barbaadu siin jedhee amma yaada jijjiiree kan. Yaada jirti mire ani yaada jijjiiree jira kalaas si waliin guddisuu akka hin barbaadu. Si galame si waliin guddisuu hin barbaadu gonkumaa maaliif daa'imati anuma guddifata. Si galame. Akkamitti guddistati waan dubartii taatee irraa miicii. Jaartii biraa fuudhee tarraa miicuu irraa waan dagootu fuudhee akkasitti. Jaartiin haadhaa miti kaa amma haadhaan geessuufi jaartiin. Jaartii an fuudhu geessi. Waa jedhu dhageetti maal godhu. Amma kana siin jedhu. Daa'imni kan garaa akka hojii kunillee daa'ima keetii natti fakkaata daa'ima keetii. Kanaafuu daa'imni kun kan keessa. Kiyyaa miti si jedhu. Akkamitti kee miti. Hin beeku. Dura daa'itii ana fudhata siin naan jechaan jirtu. Daa'imni kunillee kan keeti. Yoo waan tokko ta'e guyyaa tokko waan tokko ta'e daarratti waan tokko ta'e hin gaabbitaa jilakki taa hin gaabbitaa. Maaltu na gabbisa? Booda seenaa sitti taate. Waan maaltu na gabbisa? Kanaafuu deemitillee naaf harramii daa'imallee fidina yaadee jira. Kan hundi naa godhe. Deemee siif harrama. Deemtee. Yoo ayiduutillee seenaa natti taata. Seenaa sitti taate yoo hundumallee. Wanti seenaa natti taatu illee hin jiru. Wanni an deemee siif harramuu illee hin jiru. Wanni ani ifatti walitti deebinee daa'ima guddifannuu hin jiru. Si galaan jiru. Kun guutuun hin jiru. Yoo si taanaan guyyaa deettee yoo fite waggaa irraa deettee yoo fite irra deettee akka itti walii gallu deennaan daa'ima ta'e naa kennitee naaf haramtee sanboota akka fete jiraachuu abbaa fete heeruu bakka deemte fete ans maqaa sinna. Amma daa'ima kee taate dura ammuma saka hunduma kana keessatti daa'ima kiyyaa miti jechaa turte. Amma yoo inni dhalate marmarsisa ilaala.
Sigale. Beekaasa inshaallati. Sigale. Kanaafuu mucaa haa ta'u mucaa ilaala mucaa argaa san jiraadhe guyyaa qiyaamaa argitu mucaa. Ayyaada jiraate amma. Guyyaa qiyaamaa yoo hin argitu mucaa. Ka'iiti daa'imna. Mucaa yoo duruu ganda galtee biyya jirti Itoophiyaa jirti. Giza durallee akkanuma jette. Ka'iiti amma fide. Mucaa Itoophiyaa jirti nama guddifatu fudhatee Itoophiyaa galfate. Amma safaatuutti hin jiru. Sigalaami. Amma qaldiitti hin jiru. Kana ammoo garaa qabdu kana yoo dhalate namatu Ameerikaa fudhatee Ameerikaa deemuuf deema. Maashaallah. Maashaallah. Kanaafi amma booda hirmii baafadhu jira namichi hirmii baafadhuuti daa'imman lachuu wanni ati jaan agartu wayitu hin jiru sigalaami kabiraatti hirumii da'uu dandeessa akka fedhii jiraachuu dandeessa. Kana booda isa simiti kannaa gorsu kan abbaa barbaadetti hirumee dhiise simiti kannaa gorsu kanaafu amma ka'eetti daa'ima naa fide. Yoo ammoo daa'ima arguu barbaadamu makan arguu barbaada. Mucoo Itoophiyaa galtee sin jedhan. Naaf idinsiin jedhe. Itoophiyaa galtee sin jedhe. Daa'imman nafana qalladin. Yoo ammoo Itoophiyaa as deebise kanaan jechuun bira taate qabeenya kan kee ka biyya qabdu guutuu naafarre maqaa kee na deebisiiti. Maqaa kee na deebise. Fayyummaa fuute daa'ima ati kanaaf. Maqaa kee na deebisi. San booda walii arrabnee ijoollee agartee illee deebisee mana kana waliin akka hin jiran yoo fide qabeenya Itoophiyaa qabdu san guutuu maqaa kee deebise. Lafa biyyaa guutuu maqaa kee waan qabdu guutuu maqaa kee jirta. Asitti illee yoo walii arrabne illee ufii dalaydee waa hunduu guutuu dandeessa. Sigalaami kana guutuu yoo nafarramte walii arrabuu dandeenya. Kan kee kanumaayyuu dura yuuti. Kun hin ta'u taanaan ani wani nagashu witu wani ani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu hordoftoota kabajamtoota keenya. Jirtu bakka jiraatan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isin jechaa irratti isin qabadde dhufan maali yoo jettani. Wanti isin qabadde dhufe hordoftoota kabajamtoota kiyyaa samoona kana baay'ee tokko na dhukkubee ture. Wanti na dhukkubees maali yoo jettani duraanuu na dhukkubaa jira jechuudha. Rifannoo daa'ima kiyyaati. Daa'ima kiyya namichi mataan dhokkaa sunna jalaa hatee akkasitti yeroo kaamilaan natti himtu rifadhee achitti of wallaalee jechuudha. Achitti of wallaalee achi nama waamte kaamilaan mana keemina geessite achitti oksijiinii naa godhanii waan hundayyuu naa godhanii xiqqoo natti wayyaahee manatti gale jechuudha. Amma xiqqoo omaan jedhu jechuudha. Innaan achi ol jedhu daa'ima kiyya naa deebisee namichi suni jedhee naan gaafadhu hin deebisne naan jette kaamilaanii. Amma maal gochuu qaba dirqama daa'ima kiyya argachuu maal gochuu qaba sitti naraarama jedhaan inni kan barbaadu akkuma itti raaramu jechuudha akkuma isaa walitti deebi'u kan barbaadu jechuudha. Daa'ima kiyya jecha dirqama lubbuu kiyyayyuu aarsaa godhuu qaba jechuudha. Daa'ima kiyya jecha waan hundayyuu ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu daa'ima kiyya jecha sitti naraarama ishee sitti naraarama daa'ima naa deebisi jedhee itti raarama jechuudha. Yoon itti raarame nu daa'ima naa deebisaa bakka biraa kaa'ee hin deebi'u jechuudha. Kanaafuu natti deebi'ee innaa walitti raaramne jechuudha. Daa'ima kiyyallee fudhadhee mana makarayyuu akkasina isiniin jedha jechuudha. Sitti na raarama jedheeni yoo daa'ima kiyya naa fidee dhufe jechuudha. Daa'ima kiyya fudhadhee jalaa baafachuuf hin deema jechuudha. Maaliif daa'ima kanallee kan hin garaa qabu kanallee amaliyyaa malee hin deessu naan jedhanii durallee achiin rabbii miti achiidhaan salaatu rabbuma kadhadhe malee achiin kadhadhuu jedhesan ture jechuudha. Ammallee akkasuma jechuudha achiirraa amantaan qabu jechuudha. Rabbiidhuma kiyyaan kadhadhe malee ammallee achi hin kadhadhu akkuma tasaa yoo didee amaliyyaa malee jedhan inni yoo farrame malee amaliyyaa nan godhan jechuudha. Daa'ima kana faanallee addaan bahuudhaaf isa barbaachisa jechuudha. Maaliif daa'imman kiyyaaf jecha achitti tolisitti deebi'a jedheeni akkasitti yoo nagaadhaan dahee nagaadhaan hiikamee nagaadhaan amaliyyaa kana fixadhee ka'e kalaas manuma kanallee gadhiisa jechuudha. Manuma kana keessaa gadhiisee baafii jechuudha. Jini mana kana keessatti akkuma barbaade bashannanee akkuma barbaade haa ta'u innaan mana kana keessaa bahee akkuma kanatti bareeddetti hin fakkaatina jechuudha. Maaliif kiraa jira waan hunda jira. Waan baay'eetu jira jechuudha. Akkuma amma bareeddu kanaa miti manni kun jechuudha yeroo nan keessaa bahe. Yeroo sana akkuma mana kaan jibbu mana kanallee uma jibba jedhee ta'ee yaada jechuudha. Amma waan manaan keessa jiruuf manni kun itti miidhoofte jechuudha itti bareedde malee yoo nan keessaa bahe kan hundayyuu ittiin bareedduun isiniin jedha. Amma sitti waamee sitti naraarama daa'ima kiyya fidii daa'ima kiyya naa deebisi jedhaani kaamera kiyya dhokka saddeetanii waan inni naan jedhu kanuma argitan ta'an afaana tura.
Eenyu seeni banaadha. Banaadha seeni. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam. Hayyaa dhaqee rabbi. Eewa. Maal dalagaa? Taa'aa jira akkuma arguu jirtu taa'uu jira. Akkuma arguu jirtu taa'uu jira maal dalagaa jira sitti fakkaata naan sitti. Obboleettiin danda'e akkam taate? Obboleettiin kiyya gadi baate. Gadi baate. Isii malee dhiidhinaan dalagu. Ani isii malee jiraachuu hin danda'u. Yoo isiin agarre yaani waa meeqa jechaa turte? Akkasuma ammallee akkasuma. Ammallee akkasuma kan isi waameef kan biraati. Waan biraan haasa himme. Maani amtare maaltu Amma waan hundayyuu haasofte garaan qullaatti si hafti. maaltu argame? Wanta argame waan ati dura na kadhachaa turte. Waan ati dura na kadhachaa turte. Maal si kadhachaa turte? Kalaasa nama miilachi kana fuuldura. Dura maal si kadhachaa ture isin jedhe? Dura natti araaramii jettee nama kanaaf kana natti ergitee re'eellee hattee qaltee foon baattee manarra deeman turre. Barriidhaan rukutaan turre. Maaltu tere? Kanaafuu amma kan sitti araaramuu fedha. Kan dura na kadhachaa turte sana amma immoo kalaas yaada kaasee sitti hin araarama. Maaltu argame? Ka duraan si kadhachaa ture didde. Amma hoo wanni haarutti maaltu argame hinnan arrofeeti? Kalaas amma nuti jaartii qabatiire ijoolleen illee nu jidduu jiru miire. Kanaafuu sitti araaramuu fedha. Sitti araaramee ijoollota waliin guddisuu feena. Si wajjin guddisuu fedha. Kana dura yeroo akkas hin jedhu didde? Kalaas yeroo sana gowwoome amma yaanni naa galee tole siin jedhe. Ka garaa jiru kun intala waliin? Isa rabbitu beeka. Isa rabbitu beeka kan uume sana beeka waan garaa of kaa'e. Moo garaa keessatti ilaalan. An dura si kadhataa ture hin gaabbitataa isin jechaa ture amma kun dhugaa argite mere? Dhugaa arge gaabbee kanaafuu sitti araaramuu fedha. Kalaas akka namni jidduu keenya hin seenne namni tokko akka jidduu keenya hin seenne maaliif nuti maatiidha waan ta'eef akkasitti walitti araaramnee waliin jiraanna. Yoo ani feenu ta'u. Akkamitti hin feetu daa'imman kee guddisuu hin feetu? Daa'imman kee guddisuu hin feetu? Daa'imman akka shaaraa irratti hafan feeta? Daa'imni kee fudde dhalate baradde kaan dhalatu beeku jira. Haa dhalatu fudhachuu feeta sallee. Haa dhalatu yeroo dhalate fuudhuu barbaadde sallee. Kiyyaree waan kee fudde waan nama rogu jira daa'ima kee fudhadde. Kanaafuu waliin guddisnaan siin jedheenyu kan kee miti siin jedhere. Daa'imni kee nama. Namni kan kee miti jedhee si mormee jira. Daa'imman ta'e nama tokko waliin guddisuu fedhu kophaa kee malee. Kophaa kee akkamitti guddista? Ati ofuu dandeessan guddistu. Allaa waan jenne. Ani daa'imman ta'e nama waliin guddisuu yoo kophaa. Kaasilaa daa'imni haadhumaaf abbaan bareeddi mitiidha. Kanaafuu walumaan guddisnaa jedhee sitti araaramuu barbaade. Haadhumaaf abbaan ija keessa ilaalaa akkasitti wajjin guddatte. Amma daa'ima maaf iddeen dhufeerra waan nyaatte immoo waan dhuddee uffata irraa miiccistee irra jijjiirtee. Kana dura kophaa kee ija keessa ilaalaa turte. Naggarsiisee yeroo meeqa si kadhachaa ture. Naggarsiisuu didde. Anamma daa'ima ta'e akka itti fudhadhe duraa taa'e isin si kadhachaa ture. Si galaami. Fudhadhe jira daa'ima ta'e. Anamma onni eegaa jiru. Akka fuudhee. Dhageeffadhu gaa. Akka fudhattee jirtu argee jira. Eegaa argitee miree baga argitellee. Anama ka eegaa jiru ka lammaffaa kana yoo deettee sanillee dhufeetuma akkuma inni dhalatee musa dhufe sirraa fuudhu fedha. Maashaallah. Fuutee kam goota? Hin fudhadhee waan keen galfadha biyya argadha daa'imanti. Biyya namatti argattu qabdaa? Hidha namatti argattu qabdaa biyya? Biyyaa moo? Moo gurguratta? Biyyaa moo? Moo gurgurachuuf? Ma abbaan duruu daa'ima fi gurgurata dhageette? Maa duraan gurguranni ati? Hin dhageessanii kam ati dugdaa gurgurteetta? Gurgurteetta? Maal gurgura? Daa'imman gurguraati dura. Atama yaani naarabsu naamti mana kana? Laan sararabsu si waamne walitti deebinee daa'imman waliin guddisnaa akka maatii tokkotti siin jedhe. Ani hin barbaadu. Akkasitti fuuldura keenyatti Kalaas hin barbaadu. fuuldura haadhaaf abbaatti barsiisnee waan hunda goonee fi itti dalagnee itti dadhabnee akkasitti guddifannaan siin jechuu jira. Ani hin barbaadu si waliin guddisuu hin barbaadu kalaa amma dirqii qaba. Keef hin barbaadu. Kalaas hin barbaadu akkuma duraati hin barbaadne sana illee amma hin barbaadu si waliin guddisuu daa'imati. Kalaas dura hin barbaadu siin jedhe amma yaada jijjiiree kan. Yaada jirti mire ani yaada jijjiiree jira kalaa si waliin guddisuu akka hin barbaadne.
Si galame si waliin guddisu hin barbaadu gonkumaa maaliif daa'imtii anuma guddifata. Si galame. Tati guddistati waan dubartii taate irraa miicii. Jaartii biraa fuudhee tarraa miicuu irraa waan dagootu fuudhee akkasitti. Jaartiin haadhaa miti kaa ammaadhaan geessuu fi jaartiin. Jaartii an fuudhu geessi. Waa jedhu dhageetti maal gootu. Maanatti jettuun dhageessi. Amma kan isiin jedhu. Daa'imni kan garaa akka hojii tokkoonillee daa'ima keetiin itti fakkaata daa'ima keeti. Kanaafuu daa'imni kun kan keessi. Kiyyaa miti si jedhu. Akkamitti kee miti. Hin beeku. Dura daa'itii ana fudhata siin naan jechaan jirtu. Daa'imni kunillee kan keeti. Yoo waan tokko ta'e guyyaa tokko waan tokko ta'e daarratti waan tokko ta'e hin gaabbitaa lakki taa hin gaabbitaa. Maaltu na gaabbisu? Booda seenaa sitti taate. Waan maaltu na gaabbisu? Kanaafuu deemitillee naaf harramii daa'imallee fidina yaadee jira. Kan hundinaa godhe. Deemee siif harrame. Deemtee. Yoo ayiduutillee seenaa natti taata. Seenaa sitti taate yoo hundumallee. Wanti seenaa natti taatullee hin jiru. Wanni an deemee siif harramullee hin jiru. Wanni ani ifatti walitti deebinee daa'ima guddifannuu hin jiru. Si galaan jiru. Kun guutuun hin jiru. Yoo si taanaan guyyaa deettee yoo fite waggaa irraa deettee yoo fite irra deettee akka itti walii gallu deennaan daa'ima ta'e naa kennitee naaf harramtee sanboota akka fete jiraachuu abbaa fete heeruu bakka deemte fete ans maqaa sinna. Amma daa'ima kee taate dura ammuma sekonduma kana keessatti daa'ima kiyyaa miti jechaa turte. Amma immoo kiyyaa jette. Sanuu yoo inni dhalate marmarsee laala. Beekaasa inshaallati. Sigalee. Kanaafuu mucaa ilaala mucaa argaa sani jiraadha. Guyyaa qiyaamaa sun argitu. Ayyaada jiraate amma. Guyyaa qiyaamaa yoo hin argitu mucaa. Kayitti daa'ima naaf. Mucaa yoo duruu ganda galtee biyya jirti Itoophiyaa jirti. Giza durallee akkanuma jette. Kayitti amma fide. Mucaa Itoophiyaa jirti nama guddifatu fudhatee Itoophiyaa galfate. Amma safaatuutti hin jiru. Amma qaldiitti hin jiru. Kana ammoo ka garaa qabdu kana yoo dhalate namatu Ameerikaa fudhatee Ameerikaa deemuuf deema. Maashaallah. Maashaallah. Kanaafi amma booda hirmii baafadhu jira namichi hirmii baafadhuuti daa'imman lachuu wanni ati jaan agartu wayitu hin jiru si galaami ka biraatti hirumii da'uu dandeessa akka fedhe jiraachuu dandeessa. Kana booda isa simiti kan na gorsu kan abbaa barbaadetti hirumee dhiise simiti kan na gorsu kanaafu amma ka'eetti daa'ima naa fide. Yoo ammoo daa'ima arguu barbaada ammuma kan arguu barbaada. Mucoo Itoophiyaa galtee hin jedhan. Itoophiyaa galtee hin jedhe. Daa'imaan afaan qalladin. Yoo ammoo Itoophiyaa as deebise kanaan jechuun biraawwa taate qabeenya kan kee ka biyya qabdu guutuu naaf harree maqaa kee na deebisiiti. Maqaa kee na deebise. Fayyummaa fuute daa'ima ati kanaaf. Maqaa kee na deebisi san booda walii arramnee ijoolleellee agartee illee deebisee mana kana waliin akka hin jiran yoo fite qabeenya Itoophiyaa qabdu san guutuu maqaa kee deebise. Tole siif hin deebisa waan barbaade siif hin deebisa. Amma daa'ima baay'ee yaadeera ka'eeti naaf diiku. Dura naa deebisi akkasitti argite. Siif kenna siin dura naa deebisi jedhe dura amma saa kada jalqaba naa deebiste naaf harramtee waa hunda gootee kaateeti booda mucaa illee ijaansi agarsiisa walii arramne illee akkasii mana tokko keessa waliin jiran kanaas itti yaade kana wannan jedhu wanni malee. Fi kana qofa illee miti kaamila illee mana kana baase. Akkasuma mataa keerra teesse moo kaamila. Kaamila mataa keerra si taa'aa jirti. Hin barbaadu kaamila. Keef hin barbaadu ree. Kanaas hin barbaadu. Nawali arrano fina waan jedhu tokko guutuu akka takkaan godhu. Maal si goote kaamilaa mee? Maal si goote waan nagargaartee? Hin barbaadu. Hin fedhu. Dhageeffadhu. Kaamilaa mana kana nan baasa. Dhageeffadhu. Kaameraallee baafta malee. Kaameraallee ni baafta. Lafa biyyaa guutuu maqaa kee waan qabdu guutuu maqaa kee jirta. Asitti illee yoo walii arramne illee ufii daleedee waa hunduu guutuu dandeessa. Si galaami kana guutuu yoo naaf arramte walii arramuu dandeenya. Kan kee kanumaayyuu dura yuuti. Kun hin ta'u taanaan أنا وين نقاشلو يتوني يعني نقاشلو أبغى أرومتي كان كي كانوا مدريو وأنت دائما فوتي كانوا ما فاتي أتي فايدة كيتي ماله فايدة دائما تمتي كان فوتي وفي الدوري بردورة إيش فايدة في متي كان فوتي دورة برسي كده ده بيسي كده ده أتي يوم باتا بابريتي ماله تبا جولة متي لبود ما كي كان جالت ماله دائما نجالت شو سينجل أما كي نراجع لبي وهذا كونه زغاج مجرو كساني سي إلى سينجل سينكو وني زغاج مجرو كنافو شرطي أنجلي كان يقول شرطي أما تكتك أرد بيسي ما كنت كان منا كابينيا لفوا وام بيا كاب دغوتو ما كيد ديفته يو ولي أرامن اللي أسيت يو أن ولي أرامن ديتي يو مجا ولي فيدي أكاسا يو ولي أرامن مرة توكس جيران كاي كنا قولي مصروف قولي مارة قولي إنجو وفي دلائل ده وهم دغوتو كرامنا وان مصروف كين نبوتو وشو كين نبودن ديته
akkasitti yoo kana jiraachif taate naafarramtee kana hunda goonaan walitti deemnee hojii. Maashaallah isa rabbuumtu naa jiraachise nama kana naa godhuuti. San ta'uu baannaan manaaf dhiikooti. san ta'uu baannaan mucayyoo mushi arguu miti funyaanitti hunfunfattu. Kaayidaa manaaf dhiikooti siin jedhama. Wanni fiidiyootu jiru dura kana waan jiru guna guutuu ragaa irratti waraqaa irraa mallatteessitee chaappaan wanni hundi dhaame akkasiin lafa taa'etti wanni kun hundi ta'a. San ta'uu baannaan masalaa maaniif tulkuun qabu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kun argitanii dhageessanii jirtanii jechuudha waan inni naan jedhu. Ajiin ofii malee namaa yaadu jechuudha. Maaliif kan daa'ima kana fuudhe natti araarame waan hin qabu hunda waan hin biyyaa qabu hundallee maqaa isaatti akka hin deebisu barbaada jechuudha. Gara isaatti akka hin jijjiiru barbaada jechuudha. Dura natti araaramee jedhee kan na kadhataa ture. Amma ammoo inni natti araarame jennaan sitti araaramu. Kana yoo goote malee sitti araaramu naan jedhe waan naan jedhe hundayyuu dhageessanii jirtanii jechuudha. Maaliif akkuma duraa sanatti anciisee nyaadhaat immoo dalagdee fiddaa daa'imman illee anaallee uffata isaanii nyaata keenya waan hundayyuu suma danda'a suma mataa kee irraa yoo akkas ta'e malee hin ta'uu naan jedhee jira akkuma argitanii isiniin jedha. Ani immoo kana gochuu hin danda'u jechuudha. Innummaan daa'ima naaf haa deebisu malee amma dur bahaara kana sodaadhu bahaaruma kanaan illee dunuuf kadheen dhumatti qajeelaa jechuudha. Daa'imman kiyya qabadhee yoon du'es lubbuun harka rabbii jirti harkuma rabbiitti dhiiseetanii bahaarumaan gala jechuudha. Bahaarumatti qajeelee maaliif ijoolleen paaspoortii waan hin qabneef bahaarumaan gala yoo rabbiin na jiraachisee nama lama na godhan isiniin jedha jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isinillee du'aa naa godhan isiniin jedha akka namicha kana naa laaffisee naa farrame daa'ima kiyya naa deebisee jedhutti du'aa naa godhan isiniin jedha. Warri natti artanillee dhiifama naa godha. Maaliif isaati kana nama dhiifama naa godhu na barbaachisa waan ta'eef dhiifama naa godhaati. Du'aa naa godhan isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa kabajama. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaannaa tura. Daa'ima kiyyallee rabbi siif haa deebisuu naan jedhaati du'aa naa godhan isiniin jedha. Afaan bineensaa kana keessa akka naa baatu du'aa naa godhan isiniin jedha nagaannaa tura.